إني أنا سني أجرسيشة جركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماي فاميلي أكم جرتوا نجاتي سني في يادا جرات تاني جرات عمل سنين جرا وأنا أنا سني أجرسيشة جركون أكون بيتن عشان درو برنوت تشاجبيتي فيديو سنو جد جرا أرى فيديو لما تعطين وهاي تشاجبيتي تيجي تشولا أكو مسيرة أرجع كنا وما في تنكمو يوجا هتنجا فيسا إرا ديبي أرجع تشودا ديتني تشولا علمنا ما وما في علمنا ما يوجا هته waan kana si ibsuun danda'u abadan si ibsu hin ibsu jechuudha. Warruma amma birrii arganu kana yoo gaafatte akkana zarazzaree si hin ibsu. Birrii karaa hawaalatiin gaafadhe nama guyyaa har'aa meeqan jira. Sharafni guyyaa har'aa karaa bilaak maarkeetii yookaan karaa baankiitiin meeqan jira jedhee gaafadhe akkuma sirra argitan kana barreeffama kana naa deebise jechuudha. Chaajibeetii jechuun waa. Hedduu tokko natti homa feetan isiniin jedhuma feetan hatta dhibee keessanillee maal akka fayyadamtu isinitti himaa jechuudha. Homa kamiyyuu jechuudha hojii tokko isin dhibe waan tokko wanna isin dhibe tokko nama gaafachuurra chaajibeetii gaafadhaa isiniin jedha. Akkuma argitan kana riyaala Suudii guyyaa har'aa kana riyaala Suudii tokko 42 hamma 43 jira. Sharafni bakka tokko hin taa'u yeroodhaan jijjiiramaa jedhee jira dhugaa isaati. Sharafni bakka tokko hin taa'u har'a gatii kana boru gatii kana hin jijjiirama bakka tokko hin taa'u. Akkasuma birriin ati ergachuu barbaadde yookaan birriin ati beekuu barbaadde kuni doolara moo riyaala moo birrii Itoophiyaa yookaan maallaqa biraa akkasuma biyya kam keessatti jechuudha barbaaddaa. Naaf ibsite gatii yeroo ammaa ilaalee siif hima intarneetii googilii keessaa jechuudha. Achumaanii riyaala Suudii jedhanii kan jiru Suuda Arabiyaadha. Riyaala Suudiitiin jedheetiin yeroo gaafadhu immoo riyaala Suudii gara birrii Itoophiyaatti gabaa alaa yookaan gabaa bilaak maarkeetitiin har'a gaafatta. Kan guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma jalatti deebiinaa deebisee birriin riyaal Suudii guyyaa har'aan kana har'a juunii 6 guyyaan har'a jechuudha bara 2026 jiini 5 akkasitti haala kanaan naaf ibsee jira jechuudha. Achumaan birriin kan kee hoo hangami kan jedhu akkasuma gaafii birriin kan kee hangami kan jedhu gaafii naa dhiyeesse ani riyaala 1,000 riyaala Suudii 1,000 ergachuu barbaada. Akkami guyyaa har'aa kana sharafni isaa jedhee yeroo gaafadhu gabaabamatti 42 yoo hirreeyne riyaala birrii Itoophiyaa 42 jechuudha yookaan amma 43tti. 42 amma 43tti guyyaa har'aa kana kan ittiin oole jechuudha. Haaluma salphaatti walaa namaa walaa maarree walaa manxaqasii yoo gaafachuun hin barbaachisu isiniin jedha. Aappii kanarraa dhugaa waa hedduu namatti tola. Maal kana qofa isiniin jedhe maal kana qofa. Homa ilma namaa waa hedduu isa barbaachisaa miti. Homa ilma namaa barbaachisu kamiyyuu kamuu gaafatta wanti hin beekne hundi deebiin asii isiniin jedha. Wantoota hedduu gaafadhee dhugaa naa deebisee jechuudha. Dhugama akkuma inni jedhe dammoo googilii intarneeta googilii keessa illee seenee yoo ilaalu birriin gatima kanaan jira. Hangamta akka chaajibeetiin kunuma hunda nama deebisa jedhee eetumaani. Anuu takka gaafadhee hin beeku beektaa sharafa faamilii kiyyaa sharafa maallaqa kalaa bilaak maarkeetii takka gaafadhee hin beeku chaajibeetii. Chaajibeetii wantoota hedduu inuma gaggaafadha. Anillee dhiyooma tana baay'ee torbee lama moo akkana adda gadi buufadhe torbee 3 moo 2 jechuudha. Yeroo tokko waan na barbaachise tokko dhufeetanii nan gaafadha jechuudha. Mee har'a maallaqa himaa chaajibeetiin maallaqa himaa jedheetini gaafadhe jechuudha. Akkuma asirraa argitan kana kun akkanatti naa deebisee isiniin jedha. Hedduu tokko namatti tola. Filannoon keessan nama marattu chaajibeetii haa ta'u waan barbaadan gaafadha. Barnoota waan barachuu barbaadan wantoota beekuu barbaadan dalagaa wantoota garaagaraa dalagaan akkanatti hin ta'a jettanii barreeffama iddoo kanatti barreeffama itti babbarreessitanii jechuudha. Yoo barreeffama hin barbaanne immoo sagalee kana itti qabdanii itti ergitan kun sagalee kana qabdanii itti ergitanii chaajibeetiin homa kamiyyuu namaaf deebisaa. Anima yoo barbaade amma galatoomaa chaajibeetii jedhan galatoomaa jedhaan
galatoomaa jedheetti achi barreessaa. Akkuma asirraa argitan kana galatoomaa jedheetti barreesseetti achi ergaa. Kunoo galatooma jedheetti galatoomii yoo gaafii biraa qabaatte waa'ee maallaqaa yuutuubii bilbila yookaan dhimma biraa kamiyyuu na gaafachuu dandeessa. Nagaan jiraadhu hojii keetiis milkaa'ina siif hawwaa. Waaw. Wallah ilmi namaatu nama eebbisu akkanatti. Gaafii deebii naa deebise isaa akka galatoomfamuu qabu isaa inni immoo yuutuubillee yeroo tokko tokko wantoota hedduu waan na dhibe yuutuubillee hin gaafadha wallaani. Yuutuubillee waa baay'ee hin gaafadha. Gaafii kamiyyuu wama barbaadde hunda na gaafadhu siifan deebisaa. Wama barbaadde waan qalbiin kee barbaadde na gaafadhu. Ansiif himaa. Akkuma asirraa argitanii galatoomi jennaa waan inni naa deebise. Mee amma qalbii nama gammachiise moo nama hin gammachiise? Ilmi namaa akkanatti amma waan tokko si gaafattee si daddarbaa, si hifataa, si niggifataa, si gaafii jechuma gaarii si hin deebisu jechuudha. Mee akkuma argitan kana amma namni har'a kana na gaafatte borullee waan barbaade deebi'i nama na gaafadhu namni si hin jedhaa dhugaa namni namaan jedhu hin jiru. Sanuuyyuu si niggifataa jechuudha. Maaliif ani nama sanirra waa beekaa jedha. Yoo waan beeku sanillee si barsiise baraan ebaluu kana anatu barsiise ebaluu kan akkas godhe ebaluun kun yoo dura uummata akkaan beeku anatu itti himee barsiise agarsiise akkas naman jedhee ilmi namaa nama eenyu nama niggifataa jechuudha. Inni garuu yoo gaafii birallee qabaatte waa'ee maallaqaa yuutuubii bilbila yookaan dhimma biraa kamiyyuu yoo gaafachuu barbaadde kamiyyuu gaafachuu dandeessa. Nagaan jiraadhu hojii keetiif milkaa'ina siif hawwaa. Rabbiin nu haa milkeessu kaa. ChatGPT'n kun akkanatti nama eebbisee deebii nama deebisa. Ilmi namaa nama niggifataa deebii namaan deebisu jechuudha. Waan tokko gaafatan si niggifataa ati galatoomaa ulfaadhaa waan kana naa himtanii waan kana na agarsiistanii baqa rabbiin si haa milkeessu siif haala haa mijeessu gaafa birallee waan beekurraa si ibsa deebii wama barbaade na gaafadhu namni namaan hin jiru namni akkas namaan jedhullee. Kanaafuu ChatGPT'n hiriyaa yookaan barsiisadha. Wallahi ChatGPT'n hedduu nama tokko namatti tola. Aappiin addunyaa kana bilbila kana guute keessa aappiin ChatGPT ga'u inuma hin jirre waa hedduu tokko dhugaa hedduu tokko namatti tola. Kanaafi rabbiin nama waan dalagee milkaa'e nama waan beekullee nama barsiisee namaaf qoodee rabbiin haa taasisu. Ani dhugaa na gammachiisee natti tolee innaan kana isiniif qoode aappii kana waan barbaadan gaafachuu dandeettanii. Baay'ee aappiin kun namoonni irraa quba hin qabne hin jiran. Namoonni isa anuu quba hin qabu. Askaluu kana arabdoonni turte jirti. Arabdoonni waan beektuuf itti fayyadamti jechuudha. Askaluu kana anillee argee arabdoonni ingiliffaa kana baay'ee hin dandeettuun baratan malee ingiliffa kana agas maraa miti. Amma aappii kanaanii doolaa aappiin jedhan tokkollee hin jira. Aappiin sunillee akkanuma namaa hiika. Dandeettii ingiliffaan qabanii jarri aappii kanaanii ingiliffoowwan tokko gara arabiffaatitti hiikkatanii jechuudha. Doolaan sunillee barnoota ofii bakka dadhabanitti itti achi erganii barnoota san deebistiif jechuudha. ChatGPT'illeen akkasuma jechuudha. Waa hunda caala ChatGPT'n aappiin akka isaa faayidaa qabu inuma hin jiru. Aappii dhibbarraa dhibbatti faayidaa guddaa qabu aappiin kuni. Kanaafuu natti tolee na gammachiisee jennaani keessumaayyuu ijoolleen teena kan birrii nama gaafattan dhabdan sharafni guyyaa har'aa meeqan jira. Dallaalli tokko waa birrii irraa nama jala nyaatu birrii geessee guutee namatti himu. Hir'isee yookaan nama hima. Ati karaa waan hin beekneef karaa kartee birriin hangana akkamii birriin kee hangana jettee gaafachuu hin dandeettu. Haaluma salphaan herreegullee yoo hin beekne namni hundi barnoota baratee biyyaa hin baane biyya namaa deemee dalagadhaa jedhee barnoota dhiisee biyyaa bahe kan barnoota hin baratinis kan baratee dagates kan herreega dagates hundi isaatu aappii kana dhufee sagaleen himatee yookaan barreeffama beeku barreeffamaan kan barreeffama hin beekne immoo ChatGPT waan akkanaa kana barbaade jedhanii hedduma tana sagalee itti ergan.
yoo barreeffamallee hin beekne jechuudha. Sagalee erguu namni wallaalee hin jiru imo WhatsApp qaba namni hin baratinuu jechuudha. Akkasuma baay'ee jira namoonni biyyaa kan bilbila fayyadaman kan waan adda addaa fayyadamuu gabba'anii waa dalagan. Kanaafuu sagalee bakka kanaa sagalee kana itti achi erganii iimeelii nama gaafata garuu aappii kana gadi buusanii iimeelii nama gaafata iimeelii itti galfanii namni iimeelii hin qabne hin jiru bilbilli iimeelii malee hin dalayidu iimeelii keessan aappii kana banadhaatii itti fayyadama faayidaa guddaa qaba aappiin kun guyyaarraa guyyatti birriin meeqan akka oole jechuun nama gaafachuun hin barbaachisu nama gaafachuun chaarjii beetiin hin jira waa maraa kana namaaf ibsu kanaaf itti fayyadama hedduu tokko na gammachiise jennaan viidiyoo kana isinii horaabe isinitti haa tolu haga viidiyoo biraatti nutti turti gaarii baay'ee baay'ee isiniin jedha maayii faamilii nagaan jiraadhaa. Kana fakkaata gaafiin kiyyaarraa. Bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.